kenna qote inna walu gocha keetiif siyaasamni koodhumeera rabbii fafe malee jawaaris du'eera miidiyaa irra baatee gaafa dabarsite sagalee ajaa gaafa hafarsite gaafa ajjechaadhaaf mana isaa marsite lubbuu namni hin baasu rabbii uume malee akka keetiif silaa innis boolla gale kootu gali jettee gaafas yoo iyyitu har'a maaltu gallaan summiin kan idditu jaalattus jibbitus waa tokko beekadhu jawaarinas jeetus kan biraa eeggadhu summii nyaachisuun kee gaafas ifa baanaan xiqqaaf guddaan kenna gaafas wallayyaana waan feetellee gootu Oromoo fidhame summiillee nyaachiftu Oromoof miidhame akka kan kee garuu biyya isaa laganne sabarraa dhalate waakkateen baqanne abbaas attu goota gootummaan argate guddifachaa miti gudeedaan dhalate Oromoof dhaabbate Oromoon gurguru saba wali buusee akka keen unkuru Oromoodhaaf du'e du'us nu mararu Oromoonni martuu waa tokko amani kumsaa morotaatiif taaddee birruufaani summiidhaan ajjeesa ila sillaaseeni ta'uun jaraan hafu jarris akka isaanii seenaa jaraa dhaalee hayyuu kenna fixa Oromoon ol ka'a dubbii tana diddaa gootowwan Oromoo warri akka isaanii Hamzaa Booranaatiif Gaashee Baqqalaanii mana hidhaa ta'e jireenyi isaanii isaanis dhumani ni baagumaani duutanis baatanis nima du'aa goonni irbuu teessan garuu hin gatu dhaloonni seenaa kana hundaa kan hojii abiyyi qaamaa qalbii gaariin dhageeffadhu biyyi gaafa daadhii galaan waan nadhii gaafate abiyyoo daddafee warra isaa yaadate maaltu ta'uu qabaa ofiin mari'atee daadhiin du'uu qabaa furmaata kaawwate itti agarsiisne daadhiin akkan duune garaasaa guggumne sirba isaa gaffuune daadhinaa jiraadhu hamilee hin cabini nafxanyaan si nyaate waan ofiin qabini gumaata sii goote jarrilleen dhabini waan gubaa irratti gubaanu hammeessa waan madaa irratti madaanu jabeessa acaaluu hundeessaa dhayanii nu keessa ofii ajjeesanii nurratti geeraraa isintu ajjeesee nurratti seekaraa garii namaa bineensi hadiyyaan aangoo irra kennee kawaangoone biyyaa akka wadala harree afaan banee iyyaa gadheen seenaan beenne waan gadhee gadhiisaa isintu ajjeesee nurratti deebisaa raqni garaa raqaa akka oktee mukaa golgaa ofii guutee achi taa'ee mugaa ofiillee waan gootu biyyaallee waan gootu isa jala deemtee harmasaa haa hootu maal kana qofa ree badiin hin hojjate wanni inni saame takkaa yoom dhokate siidaa haaromsuuf qabeenya nu saamee nama kenna fixee nurratti garmaamee siidaa kanaaf jecha meeqan lubbuu dhabe barataaf hayyoota meeqan lafee cabe osoo siidaan meeqa haaromuu qabu osoo hayyuun meeqa lafee itti cabu calanqoof aanole silaa gatiin dhabu gaafiin gaafatamne osoo deebii qabu namni kenna silaa tasa lubbuun dhabu yoom kanaan taa'ee yoom kanaan si dhiise Oromoo miidhuurraa dirrisaa yoom ciise kitaaba barreessaa hayyoon of madaalee akaakayyuu isaa mililikiin dhaalee wali eda'amaa jedhee biyya faale maal kana qofa ree waa hedduu rakkisee barataa baratu karatti hambisee kutaa 12 afaaniin nu sobee hayyoota mormarrasaa san nu gobee gariin hidhaa ciisa gariin biyyaa bahee biyya ambaa keessa akka hin taane ta'ee gaafii nu gaafanne osoo nutti ilaaluu dhugaa lafa jirtu osoo nu awwaaluu abbootii qabeenyaa Oromoo saamsisaa biyya teenna fuudhee alagaa dhaalchisaa qabeenya Oromoo hundasaa balleessaa hooggantoota Oromoo hojii irraa gaggeessaa miidiyaa ummataa biyyarraa cufanii meeshaa isaa guutuu abiddaan gubanii akka cubbuun sabaa ifatti hin baane akka dhugaan biyyaa ittiin dhangalaanne gaafa barattoonni Amaaratti dhumte rasaasaaf abiddaan gaafa jara gubde gaafas ture silaa deebiin sirraa eenne akka tinafxanya gaafa suusi beenne Nusubdeeti malee maaf hangana turraa qaata akka boombii mana sitti urraa foon koo nu nyaattee dhiiga koo idditee lammaffaa nun sobdu nafxanyaan deebitee bakka hin galle teettee nutti hin dhaadatini qawwee naman dhoofne nutti hin baadhatini sanyii nu baay'ise rabbii koo galata 200 dhalata jechi kee qilleensa homaa nun hunqisu gufuu karaa irraa dhayanii buqqisu seenamaaf qabatte ilmi abbaa dhaala gufuu sanuun ga'u namni of wallaalaan sareen gadi badduun saree warraa nyaatti hiriyaan addaggeen mataa sitti baatti kanaafuun amanin jarrin amanamtu marzii sitti yaaddi keessi jaraa hamtu amaanaa Oromoo warri dur eeggatte keessaa deebiteerta atinuu beekatte biiftuu lafa barii akka malee baatu waraabessa galaaf akka malee kaatu abiyyi sin arge nama kakuu nyaatu waadaa kenna nyaatte atuu naman taatu eebba sii kennina akka nurraa kaatu ummataan naadhiisaa boodan kadhatini afaanin aamiini jechaan dagatini ona ta'ii hafiisattee rafini fiixaan dhorgite fiixaan teen hafini acaaluu fi daadhii abiddin argini waan jara badhaaste atilleen dhabini ijji tee ilaaltee halaalaan argini sammuun tee maraattee bartakkan fayyini manyeen tantee takkaa waan dhugaan qabini arrabni kee hadhaa maleen dhadhamini
dhalateen na fitte dhalchiteen qabini sanyii tante bombiif rasaasnin dhabini yoomillee mi'aayin dubbiin tee haa mooftu bakka kaan hin jirre mana kee haa dhooftu duniyaa irrattis rakkoon sin dhiisini gaafuma duute illee reeffi kee hin ciisini waan mi'aayee tole harki kee hin qabini saamichaaf abiddi mana kee hin dhabini. Akka reeffa caaluu ati rarraaftetti akka dinquu dayyaas biyyarraa baaftetti akka ati hayyoota keenya nurraa hiite akka ati hawaasa keenya uleen miite akka ati barataa keenya biddaan gubde hooggantoota Oromoo akka nurraa hubde abbootiin qabeenya akka maseentetti artistoota Oromoo akka ajjeestetti duutee mormi kan kee xoosaa teenna haa ba'u reeffi kee gubatee fala keenya haa ta'u galatooma horaa bulaa barreessee kan dhiyeesse Hasan Abdallaati.